jirtu kabajamtoota daawwattoota kan iddoon itti argamnu kun mana qabsooytuu Oromoodha Aadde Kimiyaa Haji Ahmed ayyaana waggaa bara haaraa 2012 kana sababeeffachuudhaan qabsooytuu haadha Oromoodha Aadde Kimiyaa iyyaafannee mana isitti argamne gaaffii fi deebii isiidhaa wajjin godhuudhaaf asitti argamneeti jira. Hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Galatoomaadha mee duraan dursee maqaa keessanii fi akkasumatti eessatti dhalattanii eessatti akka guddatan hojii keessan maal keessa akka turtan seenaa keessan kan jalqabaarraa kaasaadhaati hanga ammaatti maal keessa akka jirtan jireenya keessan kan irra dabartanii fi kan amma keessa jirtanii wajjin wal qabsiisaati mee nutti hima. Maqaan kiyyaa kaniin itti dhaladhee itti baradhe kutaa takkarraan qabu dhalamaatti baradhe Ashrakaa Hajiiti. Ashrakaa Hajii ammas Sa'iid Wageernaan jedhani dhaloonni kiyya naannoo gaara mul'ataati Kurfaa Calleeti. Kutaa 8 Kurfaa Callee baradheetiin kutaa 8 booda Dirree Dhawaa dhufe kutaa 9 asii baradnee gaafaan kutaa 9 baradhu warra high school dura huccuu yuunifoormii uwwisan jechuu Ibraahim Hajii. Adamilotu daariktara ture high school kana kutaa 9 baradheeti idduutti dhaabne asii taayipii fi kana baradhee oowwina dararee adaree seene. Adaree Madaanaalam Timirti Beetiitti mana barnootaa saniin ture. Mana barnootaa kutaa 10 11 achittiin fixee lamada osumacha keessa jirru qabsoon Oromoodhaan aseenuun kiyya anaa kutaa 7 qaraatu. Kutaa 7 osoon qara'uutiin masarti mirtii barsiisaa turre jechuudha. Masarti mirtii kan ogguu barsiisnee baadiyyaa keessa yaanee ganama subii kaanee yaana subii barsiisnee gallee mana barnootaa seenna. Manni keenya karaarra kanatti salfii isfaaltii xarafa jira manni ummaatiyyaa kanneen itti barachaa ture. Huccuu dhiqna nuti guyyaa aladaa kana namni cufti walitti qabamee huccuu dhiqee maal jee mana sadii nu ciraa maqaa uummata sosanii kaasuun fedhu ammee. Osoo teenyuti karritii dadhabamti hulaan fuula duraan Arabiidha hulaan ogguu dadhabamte. Mee Zalaalam deemii hulaa sanbanii ilaali jaanii mucayyoo xiqqoo tanaan. Bar namaa miti sawaa dallama andi gaallaa jette. Maali dhiiroo inni kun mindin ነው na keessa bu'ee maali jechummaan gaallaa jiru kun isaa dhufaan jechaa ture. Hagaan kutaa 12tti baradhu. Kutaa 9 Oromoo Ofistirii gaallaa jiru kunis mataan dhukkubsaa ture. Achirraan ijoollee yuunivarsiitiitti wal agarree ati qabsoo keessa guddanne ganda qabsoo keessa turre siimuu fedhe ganda keenya ganda qabsoo keessa turre. Yeroo hedduu xixaamaan nurra ture xixaa fokkataa jechoota amma himuun barbaachifne jechoota hin taane deemaa ture. Hogguu nuti ummata keenyaaf harre ummanni keenya baay'ee dalaga magaalaa gaara mul'ataa san keessa jiraate magaalaa keessa waan takka gurguratee ba'uu hin danda'u ture. Yoo muuza fitanii zarafama yoo midhaan fidanii zarafama magaalaan xiqqoodha magaalaan sun ammaas turtuudha gabrummaadhaan dhaabamte. Magaalaa san keessa ganamaa galgala namummaa wallolaa turreen qabarannus kutaa takkarraa akka 8 namarraa dhorkina nama kanaan nu jala baqataa namni keenya kara goru dhabee nu jala baqachuu ture mana keenya warra guddaadha. Abbaan kiyya hedduu nama isaa kana fedha ganda guddaadha warra keenya achi nu jala baqatan ijoollee Hajii Ahmed nurraa dhorka ni gurguran barnuti foon keessanii jaa. Sabab sanirraa kakaa'e magaalaa san baqa namni magaalaa daawwee jaare bar. Gurgurataa fi bittaa dadhabbiirraa Oromoon magaalaa daawwee jaarte. Magaalaa daawwee tan ogguu fida warra Haramaa dhufe irraa bitaa irraa gurgura nagaan galan. Kurfaa keessaa nuti barnootaan baanaan magaalaan Kurfaa aga amma jirtu kana hin jirtu ni duutee jechuudha. Bittaa gurgurrin jiru osuma jennu ijoollee fottayni jaarraa ta'e qabsoo Oromoo osuma nuti barannu kutaa 8 9 10 osuma barannu vakeeshinii olii dhufni nuti eenyu ijoollee nuti eenyu nuti kun waliin jechaa turre. San keessa ijoolleen gaafa san turtee fottayni jaarraa adda facaasee galan gandatti nu galanii nu wajji jiran. Isaan kanaan hariiroo qabnaa sagalee caqafnaa osuma jennu ummataanis ol qunnamne nu keessa ture jechuun nama kana adda baasuun nu dhibe. Bakka deemnu mugguti yogguu waan kana nu gaafatan nuti maa akkana taanaa nuti eenyu yoo gaafatamne ni hidhamne yoo aruuza goone ni hidhamne. Aruuza aadaa keenyaan godhamu ni hidhamne aadaa ummata kaaniitiin godhamu dubbatamnu osuma kana keessa deemnu eega 12 facaane booda ummataan osoo ol quba qabannu haalli dhiyoo mudate san Oromiyaa seenee jechuudha. Hogguu haalli buqqee seenee naannoo teenya san waraanni nu dhufuu didee waraanni keenya muramee eelamuufaan dhufanii karaa raawwannaa raadaayyaa kanaa qubatan.
warri gaara mul'ataa oromummaan gaara mul'ataa ta dhuftetu nutti hin seentu magaalaa kurfa gaara mul'ataa jettee jechuudha. Maaliif hin seenne buqqaanee deeyne dhaaba maqaletti ijaaramee dhufe guddaa tokko neeyxanii dhaaba gobeellee kanaa ba'e obboleeyyan keenya keessa ba'e ijoollee marraa duraatiif oromoo kiristaanaatiif islaamaan adda ba'aa jaanii ajjeesan ilbaatee raqiyyaati. Caccabsaa Baisaa mul'ataa kajaaniin Umaree Usmaayil Umaree Abrahaim kajaaniin sun dammaqaa sabni bal'aan dammaqaa haakaanuun bilisummaan nuuf haqaa jee Finfinnee dhaqee dhufnaan fattashuma seenanii fattashanii mana abbaa kiyyaa nuti xixiqqoodha isaanii kana facaasu ni agarra lama dakkuma deemetti hafee ati kiristaana adda ba'e ati islaamaan adda ba'e jennaan ka duran ba'u jee du'eessa. Amma ijoolleen dhiyoo tana seenaa isaanii daleenaa jechaa jirti. Qabsoon achiin nu keessa magartee keessa biqillee jechuu fedheeti. Sababa sanirraa kakee kaanee giroo deeyinee giroo as deebinee teessoo wal teenyee waliin haasofnu jenneen. Lolli nuuf hin barbaachisu. Nuti biyya takka waliin qabna. Silaa impaarii Itoophiyaa jala eegee seennetti biitii teenya Itoophiyaadha. Takkittiidha. Ammoo mirgi sabaa sablammoota biyya tana jiraatu kun olaantummaa saba takkaatiin jiraachuun qabuudha kaayoon teenya nuti. Olaantummaa saba takkaatiin jiraannudha. Teessoo waliin teenye wal gaafachuu dandeenya uummata silaa nafxanyaa warra gartee amantii rasaasaa irra deemuu hin feenu ifatti walitti haa dubbannu jennee barattoota magaalaa Gurraa teessoo teenye jechuudha. Achirratti akka jiru teessoo wal amansiisnee adda baane jechuudha. Hagana fidanii uummata kaan naqanii elemoo biiftuudha mucaan silaa dhalootaan qarsaadha kurfaa ture jechuudha. Waraana xiqqoo qabatee waraanni akkasii addi bilisummaa Oromoo Giroo seenee nuti kaanee mooraa leenjisaa seennee jechuudha. Achi mooraa leenjisaa qabsaa'onni keenya hogguu dhufa waa xiqqoo. Wanni akkasitti nu darkeesse qabsaa'onni Oromoodhaa gaara keessa waa xiqqoo jira. Fottoon ijaarraa ni facaase, jiruun isaanii ni facaaste, Oromoon fiddeessuu diddee gabrummaan teenyatuun gabrummaa xurii fokkattuuti. Gabrummaan isiidha takka barnoota dhaba. Lama wal dhaba. Sadee isaa waa dhaba. Namni waan sadeen kana gabroome ol ba'uun ni dhiba. Humaan qabu miskiina miilaan lafaan deema. Huccuu takka waliin uffatan bar masarti mirti fulaa dadhee ogguun halkan ulaa gartee goojjoo teenya san bansiisee masarra mirti kaa baradhaa juu saddeeta tokko waliin uffatan ilmaan shanii fi jaarsa abbaan gabrummaan akka Oromoo bakka feeteen jirtu bar. Huccuu ogguun uti ulaa banne san hidhattee haati kaati ijoolleen qullaa baati inni marxoo hidhatee baa akkasitti barsiisaa turre jechuudha. Waan saniin na keessa ture ani. Yeroo hedduu na dhagama maalii nuti kun kaju keessa guddannee qabsoo guyyaa kana seennee sana osoo hin ta'in achirraa seenne. Lamada gaafa ijoolleen dhufteemma seennee magaalaa kurfaatti osoo hulaa cabsanii qawwee hiratanii nuti kurfaa Giroo deeyneeti ni haasoynaa haasawaan fixachuu dandeenya. Walitti dhiyaannee haasoynee hoyi. Wanni dabarte tarraa qabatteen biyya tana waliin qabanne olaantummaan saba tokko osoo hin jiraanne sabni cuftu waliin yoo jiraanne kaju teessoo waliin seenne teessoo sanan kan nuti jirutti mana cabsanii mana keenya nu facaasanii qawwee fi hidhataniiti ijoollee teenya lameen tokko ni kufee lama ni dhabamtee tokko Dawub Afrikaa kana jira. Qawwee nuufis kennaa inni nuti wanni nu keessa jira ta'e Itoophiyaa san ta'e isaan ofan tan quban qabnu isiniif hin barbaachisu nu jaan jechuun nuti eenyu maaliif nu barbaachifna kaju dadardheene jaalna dhii ture jaalna dhii biraa kaane jaajetti warra mata jaabaati jaabarate. Jaajetti barannee achi leenjii waraanaa xumurannee jajjabiin nu keessa baatee siyaasaan bilchaannee ol garagalle. Hogguun itti watar dhufnu lolli guddaan sun watar nurratti ta'ee jechuudha. Watar rolli nurratti ta'ee watar kaane zoonii Harargee kanaaf horroo fi herrega keessan na filanii zoonii Harargee bahaa horroo fi herrega dinagdee keessan ture jechuudha. Achiin ture qarroon ture. Qarroo keessa ture haalli fokkataa ture. Uummanninis nu seenee laaqamee ture. Hedduu qabsoon namoota hedduu gaafa san ture keessa ijoolleen arraa harkachuu hin dandeenye eegas rabbiin nuuf fide malee Ispaartaa kumaandoon Itoophiyaan qabdu jaha jaanu torba turan tokko qofa Amaaraa seene malee jaha Oromoo. Eenyu mucaa dhaabaa tokko hawaan aadaa teenyaa jee sirbu tokkos Bashir dhaabaa obboleessa abbaa bashannanaa tokko nu wajji ture jechuudha. Abbaa Bashir dhaabaa mucaan isaa bashannanaa jaanii ni sirballee nilleen ati namoota gurguddaan nu wajji ture jechuudha. Itti gaafatamaa dachiidhaa ka Finfinneedhaa fiixaa saglanii jaanii wajji baranne mooraa leenjisaadhaa. Gannatti akka wajji baranne namoota gurguddaa gaafa seenee dhufee gaaf namni sun ni dhume. Waan si ajaa'ibsiisu ani carraa kana qabsoo kana keessa eegaan gaafa san seene haga ammaa qabsootti hin jiratti ni beeka.
keessa beeti sinjiru sababa sanii mooraa leenjisaati baanee dhufne osoo as jiru lolli nurratti ta'e osoo mooraa keessatti hin galin lolli nu facaase. Facaanee kombolcha dhaqe. Kombolcha biiroo keessa daleena ummanni keenya jimaa akka gurguratu hayyamee fi ture jaal abbaa biyyaa nu bira ture abbaa biyyaa lataa jaal burisoo nu bira ture. Achi osoo jaal burisoo jiru nu facaasan jechuudha kombolcharra karaa afurii nu dhufanii facaasan. Gaara ejersaa gubbaa osoo rafnu marfamni achirra nu dho'e. Gurri kun amma guyyaa sana akka bishaan na yaasu nu gubbatti baazuqaan dhohee ture. Achi baazuqaan nu dhufe baazuqaa jaanii abbaa waraanaa qabaachuu turre nu dhufan gammadaa roobaat ture hawaas jaarraat ture nu dhufanii achi moora galle. Mooraa aallee galle. Mooraa aalleetti anaa fi ayyaantu dagaa booda walitti aanee qabsaa'ota keenya gurguddaa keessa. Ooyitee kana keessa turre akumatti nyaanni chaartarii sun hogguu mana nu seene namni kun facaanee waraanni keenya ni faca'ee haalli nimmaatee hogguu moora gallu jaallee atoomsaa dhufee nu galche helikooppitariin dhufee. Haa maaltu nu seene wallaalle diinaan nu keessa ture. San keessa osoo dabarru karaa murree karrottichi dachaan hogguun jaallayyaantu dagaa kufte. Ijoolleen himuun beekne kufee. San irratti namoonni gaafa san arra nuun deebine hedduu dhabame jechuudha. Qabsoo san keessatti. Kun huursa seenee ani akka carraa na dhukkubee ijoolleen gali bakkaati waraana kana keessa hedduu maaliif ifin rakkistaami deemiti dhukkubsadhu jaanii dirreedhaa tanan erganii dirreedhaan dhufee hogguun dirreedhaa dhufu anaa fi nama tokko ture ooraa keessa turre achi nu facaanee dirreedhaa tana magaalaa kana keessa namni akka kubbaatti akkana akka bishin gaafamee jechuudha. Magaalaa tana keessatti ilmi gandaa siddu'e. Yoo asiin achi deemne reeffa namaati. Yoo asiin gaggara reeffa namaati. Orga lagarru reeffa namaati. Asiin achi kun reeffa namaati. Namni kun huursa dhume ijoollee aruuzaa tayaatu gaara gubbatti guunuti kana yaane agaru gaara gubbarree aruuza reeffa agarree yoo dhumisa namaa raafne malee. San keessaan kara gurruu dhabne haalli ammaate abbaa ijoollee tiyyaa tanaa jaallee odaawaa bee gammachuu jaaniini jaal shigidoot ture asii wal qabannee magaalaa tanaa nu baasaa inneen Oromoodha dirreedhaa keessa baa'uu dadhabne. Ati bee jaan ambee lama dedeebee jaallaa Araarsoo Biqilaa dhaqee jechuudha. Araarsoo Biqilaa yeroo ammaa wal agarree turre. Jaallaa Araarsoo Biqilaa wajji turre duraanis kombolcha biiroo keessa wajji turre. Jaallaa Araarsoo guunan dhaqu haalli hammaatee jira. Keenyuma firraa dadhabne achi lolli guddaan nu ta'ee jaallaa Araarsoo waraana facee haaree walitti qabee leenjisee isaa lolu jirutti dhaqee. Lola san keessa turre goda seenne facaanee guyyaa 8 goda bullee jechuudha. Kanaaf ijoolleen hin jirtu amma irra guddaa maqaa qabsootiin hin beekan dhumanii keessa turre guyyaa 9 Oromoodha qonqonuu fidannee qonqonuu fidaa jennee. Duuba mucaan xiqqaan tokko injee ariyaan tokko Oromoodha isaaniif akkana rakkannee miti jettaniiti. Nama kana qonqoo yaamtanii mee booda waan isin dhufun beeytanii bakka kana jijjiiraan hin jee nuti bakka sanii buqqaanee goyaan ummata fidee nyaataa wajjin fidee jechuudha. Ummata kanaaf qabsoo ta'een hin qabsaa. Arrallee borullee iftaanillee hin qabsaa njee. Maaliif naan jette ijoollee? Ummanni kun wallaalaa miti akkana isaan godhe. Qabsaa'onni kiyya kun naa jecha gaara keessa caccabee jiruu isaanii arra warri naa wajji qaree jiruu bareedduu jiraataa tanan jiruu. Barnoota nuti afaan Amaaraatiin barannee gaafa san 12 sirimaan poointii akkasiitiin qabannee ni gubata malee mana keenyaa wajji. Jiruu bareedduun jiraadha nama fakkaadhee nadhagameetiin didee bakka kana jiraan hin qabsaa'aa finceen arrarraa kaasee haga namni kun ija banatee ani eenyu biitii tiyyatuun Itoophiyaa ani Oromoodha Oromiyaadha dhaloonni kiyya kana keessa jiraachuun hin danda'a mirga Itoophiyaawwan guutuun qabu qabachuun danda'a jeef baruu qabsoo keessaa nafuun jee. Akkamitti ummata keetiif akkana taate isaan nama siif wallaalaa na fide beekaa fide wallaalaa isa godhe jeetiin itti qabsaa'ee muree osuma qabsuma tana keessa turru haalli hammaate asii Baalee deeme. Baalee jeetiin chitteenye mattaawaqaalee adda addaa baafannee maqaa gandaa dhalootaanii hafeen jijjiirame osoo achi jennu achi keessa xiqqoo uummanni Oromoo xiqqoo nurra wayyaadha naannoo Harargee kanarra wayyaadha if beekaa qabsoo keessa bilchaataadha. Waan qabannu baasanii dhufe obboleessa kiyya guyyaa san waliin leenjinee baane dhawamee dhufe jechuursa. Asiin seenee rasaasni harkaa miila irratti jeesee paaralaayizii ta'e reeffa kan nu didan. Ummanti jechi dheeyxee isa fudhattee ilmaan adeeran kiyya nam 3 manaa baan hin galle ana qofaa galee bara. Ka abbaa kiyyaa tokko
bakka biraan na dura leenji'an jaalladhiin leenjise obboleessa kiyya kanarra dhalatee fi qaamma du'e ka dhalate kanaa fi ka abbaa kiyyaa waliin na dura leenji'an isaan jaalladhi nuti baatii jawaraana leenjini. Facaane gaa namaan wal dhabne ijoolleen teenya dhumte amma ka awwaallee tokko kaafe ammaa hedduudha. San qabsuman naa yaadattu inni dhiifnee kaa'ee baalee dhaqee baalee uummanni baalee nutti hammatee warra dhufe jaanii achi nu fuudhanii as dhufe asii fiizaan dhawadha jee ogguun dhufu magaalaan baddee jirti barbaadama seenne warra na dhufe maqaadhaan jijjiirradheetiin bee Jibuutii seenee jechuudha. Waggaa 14 Jibuutiin ture mooraa baqataa baqattummaadhaan simannee ogguu haala fixannee teenyu achi bitamnee dhufnee jechuudha. Ogguu nuti bitamnee dhufnee haalli hamaa ture. Ijoollee lameen tanaaf dura ergee jaanii baatii 8 taa'ee Jibuutiin nutti hammaattee dhufnee eegaan dhufe. Bayi Keeniyaan jaan hin bahu. Asiin bahu maaf hin bahu. Biitii takkitti narraaftu tatti na barbaadan takkaami sun haaftu Oromiyaan balloodha. Biyyattii yaan bahu jee itti hafe ilaa ammaa qabsoo takka keessaa osoon hin hafin osoon kaaniin wal harkisnu. Mana kiyyoo seentee baate wanjaleenya akka turte ni beekta gaafa na bira dhufte sadarkaa sanirraan ture. Hanqa qeeroon hidhaa keessatti yoon dalage isaan maajuutiin arraan tana ifni kun hanqe kun dhufe. Namoonni naa jibee qabsoo keessaa yoo xiqqaate 2-3 jiran jiru jechuudha amma. Duuba maal goone seete ogguu Jibuutiidhaa qabanii nu fidan hoggaa 10 teenyeetuma Rabbii Oromoo tana waliin dhahee kadhachaa turre yaa Rabbi fixi. Yaa Rabbi Oromoo tana fixi jala murree kadhan. Maaliif kadhattanii nuun jee maraataan tokko. Yoo ibiddi isaan seene malee ka'uuf hin taane. Hogguu isaan dhuman ammaas barattootaan nurraa dhume yaa Rabbi hin jenneennaan ijoollee ibiddooytuu san Rabbi nuu baase amma baraqiin tun haganan nuu dhuftee qabsoo Oromoo tana urmiitiyyaan keessa jira wanjee hin kijibne eegaan guyyaa siin jiime kutaa 7 baradhu. Namaa miti wanni kun abalu nuti eenyuun achirraa na seente jechuudha. Achirraa kaase 12 fixee ilaa ammaatti eegaan fixee warraa miti 80 keessa guyyaa manni dhufe kana dura amatti akka qabnaa. Haga amma maquma kanaanin akkuma ammaatti jiru yoo kanatti itti jira jechuu fedheeti. Mee gaafa karaa malkaa ballootii fi dadaritti qabsoorratti turtan qabsaa'ota gootota warreen akka Usmaayyoo Muusaa fa'aa. Usmaayyoo fa'aadhaa fi wanna Aadamaaruun achi wal agarre. Usmaayyoon leenjirra nu dhufee nu sirbee kute. Usmaayyoo Muusaa jaalburuu jaallee tuujii raggaasaa ganda isaanii ture. Achi naannoo sanii. Eebbisaa keenyarratti hogguu nuti eebbifamnee baane booda wal dhabne waa hawwisoodhaan. Hawwisoo hogguu wal dhabne hawwisoon lamada booda walitti anaa fi Kadir Said maayyiin. Aadamaaruun na wallaalee madeen gaddana baree. Ana Kadir Saidii fi Ali Shabboo waliin Jibuutii baanee jechuudha. Amma wanni hamtuun Jibuutii irra taane isarratti. Usmaayyoon hogguu nuti asii baanee achitti malkaa balloon bira turan naannoo takka turre nuugat turanii isa achi dhiifnee ani Usmaayyoon qabamee hidhaa seenee jira. Nuti malkaa barrooti fuudhanii isaa hidhamee jira. Aadamaaruun hidhamee jira. Nuti immoo hidhaa warran seenini carraa kanaan nuti asiin baane. Wanni lubbuu nu baasee bar carraan nu baase Harargee keessa baanee baalee dhaquu sanii. Baalee xiqqoo turre jaalla guutamaa asiin nu gaddi ture gad dhufnaa gindhiirmaa reennaan asiin karaan xiqqoo uwwee jira. Ol deebi'an namoota nan beeku abalutti shanyiin isaanii maali beeku to opiidiyoo keessa achitti arganam. Na beekanii achi kaanee gamana dhufnee hawwisoodhaan wal dhabnee micayyoo takka saafii eenyu orfoodhaa tajaaniin isii takka Kadir Said 2 Ali Shabboo 3 halloo daawwee waliin Jibuutii seen Usmaayyoon hidhamee nu jalaa hafe Usmaayyoon nu jalaa hafe Jibuutii seenne karaa tokkotti hafnee achi bahan isaan ammaas lamada. Achi bahanii kutanii idduutti ammaas nuti achitti hafnee hogguu seerri nu fudhattee maraa karaan jijjiirame nurra bitamte mootummaan achi. Sanirraa hogguu garagalle Kadir Said dhufe ammaas. Kadir Said hogguu dhufe fuuteeti charchii keessa kaayan yoonichi seerriin fuutee mooraa charchii keessa kaayame. Hedduu jala hordofamaa ture isa sanii ana jaarsa kiyyaa hedduu nu barbaadaa turan amma. Kadir kun nu bira dhufaachuu ture. Gaafa mooraa baqataa galaa nuun jette Jibuutii yookiin mooraa baqataa galaa yookiin magaalaa gannu dhiisaa jedhanii araawusan nu galchan achirra saasaan nu tumte jechuudha Jibuutiin. Uummanni kun baqataadha. Baqataa 10,000 takka fixatee taa'u irratti 12,000 iyyaaloo amata meeqaa baara keessa turte waliin nu naqan.
Kadir Said achitti hidhan mucaa tokko Saalimeellee kan warra watan waliin hidhanii akkanatti akka gaalaa walii hidhanii nu iddoo baasa. Sababni hin jiru as baataan baqataa Oromoo teennaan tumamtee galte. Ji'a 10 akka achi taanii achi raafamnee jechuudha. Achi raafamnee maqaan katabamee dawwalleen nu eegamaa ture. Ijoolleen keessaa agarte namoonni maqaan keessan katabamee dawwallee irratti laxxafamee jiraan deeminaan nu jaa sharshaaronni. Odaan gad deebi'ee Seefuu Muummeedha. Ni beektaan Seefuu Muummee tujjaara warra qobboodhaa bara nagalee jira. Seefuu Muummeen nu bira ture. Abdurrahman Ali Jaan nu bira ture. Warra walloo ijoollee uummata ciccimaa gurguddaa waliin turre. Uummata silaa bu'aa Oromootaa gurguddaa duraan godhee wajji turre. Ijoollee warra wardoo Mahammad Ali tokko, Mahammad Ahmadii, Seefuu Muummeetii, Odaa kanaa namoota hedduu wajji turre. Mooraa baqataa sanitti. Ijoollee dargii keessaa baqattoota dargii keessaa Ammaakaarii Mangistuu Jaaniiti Gaash Geetaachoo Kajaaniin tokko nu bira ture. Isin cufta waraqaan ta'e sallaaramte riijektii taatan nuun jaan. Nuti Geetaachoo kana du'atti faradan duubaasii. Mootummaan ture. Amma jaarsi fannisee chiddu'e ijoolleen teenya gaazee ifneeyte gaazallee irraa dhiine ijoollee taan Affaariin dhufte nu baaste nuti chittii nafee magaalaa san keessatti magaalaan guyyaa san mooraa baqataadha akka gaafa gabroonfataan Finfinnee nama tumaa ture akkas turree jechuu bakka itti baqataa keessaa guuran san irratti yoo agarte uleen namni tumamee fe'ame injiinar tokko ni yaadadhe isaa tumamee duun harka kanatti uleen ajjeesanii injiinaraa warra shawaati ijoollee Amaaraa hedduun nu wajji ture jechuudha baqattoota dargiitii fi baqattoota ammaas barattoota Gimboo Sabaatti jaanii facaasan takka waliin turre kun cufti uleedhaan tumamee nu galchan jechuu asitti. Hogguu dawwallee as garagalee namni keessaa guuramee dhume namni dardaraa hidhatti. Anachitti nafe Araawusaa keessatti. Araawusaa keessaa fe lama bulee Araawusaa keessaa namni sharshaarii tokko dhufee na baasee miilaan magaalaa tana seene. Waggaa 14 waggaa 15. Magaalaa hogguun seene magaalaan beeku biyyeen beeku eessumni kiyya tokko dhufee na barbaade qafeera kanallee bakka wallaalee sharshaartittiin sonne dawwallee tana fidde mallattoon na dura himtee mallattoo kanaa jira akkana jaanii hedduu namni gabrummaa keessa turee fi qabsoo keessa ture waa hedduu wallaala maaliif cinqee keessa turre beeyte akkasii asit deebi'ee eegaan deebi'ees haalli naami jaayee wanti jendhiisne yoo mana kiyya namni seenee son jala maali quuqamuma sabaan na jira waan biraataniin godhen qabuun nama kiyyan arrabsinaan xiqqeessinaadha. Namni kun cufti sabni tokkummaa isaati yoo cime biyya tana ni jiraachifnaadha. Sabni immoo Itoophiyaa keessa jiraatu guutuurraa tokko gad xiqqaatee jiraachuu hin danda'u ittiin amana kana amantiin kiyyaan. Ammoo saba keenya ni xiqqaata ture. Xiqqaatee namaa gad dhiise kan nama hanqa jedhamu takka geenyee turre. Amma sababaa sanitti bakka kana ture hono amma eegaa Jibuutii nu galchan waggaa 13 14 ni ta'an amma eega nu galle. Eega gallees akkasuma jirra ammaan tana akkana ifa ba'uun kiyya. As dandeessu. Hanga irratti haala kanaan qabsoo keessatti jireenya keessan hedduu dabarsitee as geesse gaa'e baga rabbiin as jigee amma gaanuchi sarara ilmaatu ayyaana waggaa ifa kana boodhaa wal qabatee ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan dhufne mee jireenya keessan ammaan tana kan biyyattan maal fakkaata akkasumatti illee haalli biyyattii yeroo ammaan tana gaafa jireenya keessa dabarsitanii ni beektanii haalli mootummaa yeroo ammaan tana keessatti jiru wajjin ifni ammaan tana dhufe kun maal fakkaata? Jireenya keenya akkuma ati agartu ta jireenya dura nuti tanamaa keenyaa nutti dhiyaataa beekee an akka qayyatti haalli nuti gaafuma qabsooynu sanu akka yoo OPDO'n garagalte malee Oromiyaan bilisoomne ni beekna. Manguddoon dur waan jette lola obboleessa keessa jiruun seenii ni madduma dhaabbadduudha. Duraan obboleeyyan keenya nu dhawaa ture. Oromoon ifiif walajjeessaa turte. Ifiif adda baanee nu dhawan malee diinni fedhe yoo har'a lafaa ka'e homaa nu godhu nuti. Kaffeet osoo alarraa dhufee xayyaaraan nu seene yoo nuti tokkummaa qabaanne akka homaa nu goone itti amannaa bara. Har'a jijjiiramni isaa bareedaa ture. Jijjiirama kanaani malee amata diidam akkama ama diidamman qabsoo keessa turre kana ama diidam yoo lolle waan kana geenyu bakka amma geenya kana ni geenya jenne ittillee yaannu. Bakka kana ga'u maaltu murteessaa fide tokkummaa nu fide. Tokkummaan uummanni keenyatti boqqa'e tokkummaa nu fide. Bar bakkatti yaanu mee siimu Yemen yoo dheeyite ati Oromoo taate ni xiqqaatta bara. Somaalee yoo dheeyite ati Oromoo taate bar namaa gadi ilaalamta. Jibuutii yoo dheeyite ati Oromoo taate nagatta xiqqaachuun ati Suudii dheeyite Oromoo taanan xiqqaataadha bara. Addunyaa irratti xiqqaachuu turre barnuti.
sani ODP rabbi urmi adeeru sammalle isaanillee waan qabanii sunuma qabanii haga nuti walit dhufnee tokkummaa keenyaan bakka kana seenne malee akka bakka kana kun hin baane ni beeyni jiruun addunyaa ta duraanutti dhabne waan biraatiin jireenya bakkaan ol seenu dhabeetinan ganda shabeel kanaan gala sayidoottiin bobbaabar ganda shabeel kana yeroo dheeraa ture mucayyoo takka ta Jibuutii wajji galle mana xiqqaa takka kireeffadhe osoo hin taa'u mana san 500 kireeffadhe huccuu aadaa takkatti kireeffadhe huccuu aadaa ijoollee Harargee lixaata naa liqeessee naa kanneen cinaallee naarraa fudhatan cinaa naa dhiisan mana san dalagaa ture mana san 500 osoo hin kafaluu 200 kafalu baattu malee na baasan jechuudha. Asii kantiibaa dhaqee bakkumaan itti dalagadhu takka naa kannaa jeetti boo'ee akkatti dalagattu barbaadaaf jedhanii ijoollee duwwaa afur dhufa boo'ee maamalkachaan kiyya ture mana tokko naa kannaa jee man waa'ee manaa nuti hin qabnu amma jaa ni jira siif kennina obsijaan an dhufee mana kana xiqqashaa kana cabseetti gale darsatti guurradhee anna hidhaaniin bare ijoolleen tiyyammoo alatti hin faca'in gaafamma abbaan isaanii Jibuutii qabamee dhufe inni hidhameetiin ani hidhamee ijoolleen tiyyaa lafa facaate isa kana fidanii gaafa injiinar Tasfaa'uun Camadaa qabanii fidan Odaa Waabeettis qabanii fidan injiinar Tasfaa'uun Camadaadhaa nasiiba isaa godhee ol dabre inni asibbee asitti itti baanee ijoollee inni dhalee fi ijoolleen wajji Oromoonni if beeku rabba'uudhaan isan dabarsini asii rabbiin ija tanaas hin arku waan hamaa keessa turree jechuun nuti san bira dabarree ammoo jijjiiramni kun wanni inni fedhu siima ODP'n akka ODP'tti dalagu jirti diinaa keessa jira firraa baasuu fedha ODP keessa diinaa jira diina firraa baasuu fedha qeeransaa fi leenci deemee iddee fidame ibiddaa seenee barnaacha bishaan seenee fuudhame ni iddaa guutuu xiqqoo nyaatee ni darbaa eenyu raqa nyaata waraabessa sani hamma nuka jiru maaliif raqa san fixee nyaachuu beekaa sanfirraa qolachuudhaaf wanni nu barbaachisu tokkummaa fi tokkummaa qofa bakka kana gahuudhaaf nuti bakka kana gahuudhaaf tokkummaa keenya qofa murteessaa ammallee waan hedduun nu hafe ODP nu jirra jirti sirna ifiif isaanii mijaa'uun biyya xaxanii jira magaalaa Dirreedhaa magaalaa Finfinnee magaalaalee kana sirna isaanii mijaa'u xaxamtee jirti nuti sabni namaa an dhaloota namaatti uumaati joonni nuti amanu ati nama taatee dhaloota namaa taanaan ani kabajaa tiyyaa fi safuuti yoo naa godhuu baattee sirnaan kabajee siin kabajaa namummaa namaattiin amana namummaa isaatti nama amanuu kabajaa ammoo dabree namummaa kiyyatu hidhee na xiqqeessinaan saba kiyyattiin garagara namummaa namaa xiqqeessu warra fedhu jira ammallee namummaan Oromoo jiru mukan eessaa dhufeen itti manaa mataatee jira Oromoo jechuun sabummaa isiitiif malee saba tokko ka jibbinuu ni qabna obboleeyyan keenya nuti sabyoonni Itoophiyaadha haa ta'u ammallee diinaan nu keessa jira diina kana firraa eeggatanii wal qabatanii amma booda bar waan takkaa jira waan namni hin beekin yoo alagaallee wallaaltee beektu waan kana dachi Itoophiyaa tananiin facaasaa kaje Itoophiyaa facaa malee hin facaanu Rabbiinis jira Itoophiyaa tananii eebbise karaa takkaan namni Itoophiyaa qabatee waliin jiraatee ni jiraanne nama tokko immoo ajjeeseetiin nama tokko awwaalee nama tokko dhabamsiisee jiraadhaan hafee jira beeka kanarratti wanni durniin deebisa kaje ifuma dhiphisa ifuma rakkisa Oromoon dhiphisu nuti saba Oromootiif wanni dhaamu takkitti namoota lakkoofsan beekneen bira dabreen ijoolleen tun akkasitti dhumte barattoonni digriidhaatii fi maastireeta ijoollee ispaartaa kumaandoo nam 7 dhufte ijoolleen sun cufti nu dhume doktoroonni dilli sun nu dhume namni harkannan seene yeroo hedduu inni nagaddisiisu uummanni keenya dhumee jira dhiiroo namni isaa dhufa kajuu yaadaatiin ture rabbiin akka isaatiin deebee haqa kee waan dhoysuuf hin feeneef baasee namni nagaa ba'e jechuudha amma booda nuti obboleeyyan keenya ka Itoophiyaa jiru qabannee ifii tokkummaa keenyaan jaaramnee bakka itti dadhabnee wal qabannee waliin ka'uudha amma booda ni deebisnaa ni deebina kajuu ifumaaf biyyuma laaqoo taate malee kuni waan nuuf nullee waa godhu nu se'u jireenyi kiyya kaatee agartu kana jireenya ammallee guyyaa takka duraan miilli kun na dhukkuba beetee hedduu na dhukkuba waan hedduu keessaan ture kan amma haasa'uun fedhu waan hedduuttiin wanni kun akkana wanna tattee jira hedduu na dhukkuba bunallee gurguree agarte cimmaa qillee karaarra taa'ee gurguree daabboollee ciree gurguree dinnichaallee waa hedduu godhe amma taa'eetiin dalaguu dadhabe
wanni itti jeynoomee dhufee mana cabsee haana jeesanii yookiin haayidhanii ijoollee tana qaraasisuun isaaniitis na ulfaatee waraqaa qabaleen naa katabdee geesse wannallee narraa fudhachuu didanii humnumaan qaqqaraasifnaa namaan naga gargaaree qaraasisu jira namni na gargaare sun kat guddoo tanaallee amma ni dhaabanii ati guddoon tun amma narsiingee eebbifamuuf deemti xiqqooleen akkasuma mucaan obboleeyyan kiyyaa kaduu nam jaamu kana isaanii waliin jirra wanni asin nagalcha jiruuti ya dadhabeete maniin dadhabe gaafa sumnaas nin qabaniin dalagaa waan naa kanniin dhokadhaa siniin dalagaa si qabsoos nin gadiin geessaa nin dalaga jireenya kiyya dadhabuurraa mana kana galee isaanillee wulli naa fixanii jiru ijoolleen duwwaa afuriitu naga tokko na cinaa dhaabbachuu jirti ammallee ani humna namaarra taa'uun fedhu woomaan itti dalagadhuun arkee xiqqoo manni kunni obbo gabaaba mana kana namni naa ol kaasu dhufee sagaraallee hin qabnu naa tolfamee waan inni itti dalagadhu arkadhee bakkaan itti dalagu naa kannaa nu cuwaadaa naaf itti Oromoon haga tokko taa'ee niin jiraadha jechuu fedheeti nuti ammoo ta biraa wanni arra booda nu dhufaa hin jirtu wanni nuti feenu dirree dhawaa keessatti namoota gartee nu idduu seenee ati Somaalee ati Oromoo ati Amaara ati Guraagee jira magaalaa tana keessa namoonni san biddeena ifii tolfachuudhaaf malee jaalala sabaa sablammoota kanaa qabaateetii miti wanni isaan kanarraa arkatan waliin dhawanii ifii jiraachisu hin seennas keessa kanarraa walaba taane tokkummaa keenya qabanne warra qabsoon daareessite warra qabsoon akka malee gootees Oromoon ijaan laaltee jireenya warri na wajji qaree jiraatu yoon si garsiise si ajaa'ibsiisa jireenyaaf miti nu qabaane qabsoodhaaf hulaa namaa bakka rafu dhabeetiinan masgiida guyya 8 rafee biras keessatti huccuu dhiiraa uffadhee 8 rafee 8 kanaan ba'e sun cufti dabarte amma warri dhumees ni jira namni dillikkas nu biraa hafe kan arkamin ni jira irra guddaa nuti ni arkamne irra guddaa carraa bareedaan arrabbi xiyya galatoonfadhu jiraadhee arraba akka kana geewun hedduu na gammachiisa tabiraatiif jireenya xiyya Oromoo qabdi Oromoo mannaa iyyaa malee waan hin dalagadduun harkannaan nama maanjuu wanni dhadhaamu ammallee tokkummaa qeeroo tokkummaa qarree tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaati Amaarri Itoophiyaa Oromoo dhabee Amaaran ta'u Somaaleen Itoophiyaa Oromoo dhabdee Somaaleen taatu Amaara Somaalee Oromoo yoo waliin qabaanne Itoophiyaan taatu jireenya gaafa Afrikaa irratti yoo nuti walii galle bu'uura biyya tanaa ta'uu ni dandeenya nuti Oromoon if qofan jaalatu bar Oromoon nama dhala lafarra hagaara keessa jiru bineensa kunuunsee jiraachuu ture mirga bineensaa eeguu ture mirga saba biraa eeguu ture nuti hagaara keessa jiraatan ifiif qotteeti warri nu dura qabsoo keessa ture qotaniiti saba isaanii ka ummanni addaan filee qabsoo irratti dalagachaa ture yoo ati deeggaraa dargiin ta'in hin nyaachisan yoo deeggaraa wayyaaniin ta'in hin nyaachisan kana qotanii nyaachisuu ture ummanni keenya saba cufa naannoo san Somaalee salphii naqanii kan naf turan akka nama amanna malee akka sabaa daran akka namaatti aman xiqqeenya gartee Oromoon itti xiqqaatte Oromoon namaa gattaatee guddatte Oromoon tun akka nama uumaa rabbii irraan uumamini uumaa bishaan keessaa baate seenaan hin jirre nurra katabamee nu oofe nuti seenaa addunyaa irra hin jirreetu Oromoo irra katabame seenaa ilmaan Oromoo irra hin jirreen nurra katabame Oromoon bishaan keessaa baate waaqeffattee irraa galte bu'uura gaafa Afrikaati gaafa Afrikaa kanarratti warri kallachaa bokkuu qabu isaan seera dimookiraasii bareedaa hagadaa ka bu'uureeffatee gaafa namni qullaa deemu sirna gadaatiin foolleedhaan dabballeedhaan xiqqaadhaan guddaadhaan sirnaan qabatu Oromoo malee hin jiru ilmaan lafaa fuudhee hammateeti ka fuudhee guddifateeti yoo manni gubate makluuqa mana keessa gubate gaafataa barseeraan Oromoo yoo manni kun balbalaa hedduu qabaatee haati akka manaa gootee gubate ruuhii sanii gaafata seera akkasii qabdi Oromoon naman jibbitu naman balaaleeffattu nuti qabsaa'onni duraan hafee ala darbame kana xiqqoo dhiibuu jira haammachuun dirqama keenya wala hammachuu mi alagaa haammachuun dirqamaarra bu'uurri kun akka fiinta ba'uun cufti hawwii keenya ittillee jirra waliin itti jirra namoota kana keessa goddo'ame namoota keenya ka gowwummaan ammallee bitamuu jira kottaasi waa godhadhaa jaanii amma namoota hedduu ka bakka kanaa oofan walumaan dha'uudhaaf wanni yaadamaa guddaa jira kana keessa maal ta'a abshaala ta'ee ba'uu qabaa Oromoon kan hin andaamu walit diraa namni waliin ni durirraa walit diraa sabaatti nu diranirraa walit diraa waamee kan nu diranirraa ikoonoomii fi kun yoo nuti wal qabaanne ol baanetti
dhiinni Oromoodhaati Itoophiyaa tanaa bara godhe. Diktaatorummaan Oromoodhaa ka dargiin irra ture Amaara fixeeti. Minilik Amaara asuma fixa ture. Haayila Sillaaseenis akkasuma Amaara gabroonfatee ture. Wayi shanyiidhaan qabe gabroonfataan. Irra guddaa nuti miila qullaa dachii teenya irra yaaneeti huccuu takkaan ilmaan shanii jaabulee bara. Hulaan teenya mixoodha. Biyyeen bareedduun teenya ta Oromooti. Irraa nyaatee irraan bareedne Oromoon leeyalimee kalara Oromoodha. Gabrummaa waggaa 150 kana nu godhee jechuudha. Akkasumaan taane arraa gana barak jaanee naman feenu hin jennaan jiru. Namni kun cufti nu gaachanaa obboleeyyan keenya kuushi uummata karaa takkaan dhufne bakka takkaan wal qabannee yaa'udha. Qabsaa'ota keenya ilmaan isaanii ijoollee Usmaayyoo akka isaan taa'anii keessa dabran barbaachisu. Dabre waan dabre irra deebi'uun hin barbaachisu. Ammallee ilmaan qabsaa'otaa beekaa hedduu faca'anii jiranii akka malee jiranii isaanis fiqqabuu qabdu ODP. ODP keessa nama badaa jira. Haalli jiru ODP keessattuu abbaan jijjiiramaa hajama keessattuu qeerroo. ODP dura jalqaba wareegama kana warri kafalee ture qeerroodha qeerroo qarreedha. Sambooda abbaan jijjiirama kana amma keessa jiru ODPdha. Hariiroon amma isaan wajjin isaan kun qeerroo fi ODP ammaan tana yeroo takka mootummaan qaamota jijjiiramaaf socho'u akka waan isarratti qabsaa'aa jiru takkatti yeroo ofirraa ilaalu jira. Haala dureen dabrees isin waa hedduu beektanii haala ammaan tana jirus waa hedduu agartanii jirtanii mee akkam ta'uu qabu wanni kun? Laal ODP'n amma inni godhuu qabdu haasawaa miti. Ummataafiin ol beejee jirame ummatuma hammachuu qaba bakka. Namni isaanirra ijaaramu hin jiru. Ifiif namarratti nama isaan keessa jira namni. Amma kalee waan bakka kanatti ta'e kophaan siimaa biiroo ODP keessaa jecha jaame asirratti miidiyaa irratti himuun fedhu. Wal facaasu waan hin feeneef. Waan akkasiif keessaa baasan malee Oromoon takka ta'u ODP garagaltee hin jirtu. Cufti barcuma isaanii qabuudhaaf yaanaan miti. Barcuma isaanii jala qabnee ifii wal tumne ofeene. Ifii akka feene wal goone. Teenyee kophatti. Waan keenya irratti walii galtee tokkummaa keenya cimfannee biiroo isaan seenan qabnee kursii isaan jala qabnee badii isin dalaydan isin tana qabdan isin tana qabna walii muudhaaf qophii nuti. Warra dimookiraasiitiif tokkoffaati bara. Dimookiraasii itti dhalannee itti guddanne gabrummaan nu dhamaase malee. Ilaalchi isaan qaban sanii ilaalchaamaa isaan keessa jiru isaanirraa miti. Qaama jijjiiramaa kana keessa ummata keenya ajjeesisiisu ture taakka jedhu. Ummata waan wayyaa harkate lama saboota biraa keessa jira. Kanneeniitu ummata Oromootii fi ODP walitti fixuu jira malee ODP fi ummanni Oromoo nagaa walii qaba ammallee jibbansa isaanii hin qabnu kunuunfata isaaniitiin hanqana bara kanarraa jettee kunuunfata isaaniitiin du'aan keenyaa fi jiraan keenya ol bahee kunuunfata isaaniitiin ol baane nullee isaan kunuunsuudhaaf qophiidha. Wanniin isaanii dhaamu takkittiin hin siime waan biraa isaan keessa jirtu. Of keessaa baasuu alagaa. Kasan dabre ummata keessa seenaniituma jiraachuu ummanni tokko keessaan jibbun jiru. Ummata keessa seenan amma ijoolleen duwwaa afuriitun keessa seentee jirti ummata. Ammoo as keessa maaltu jira? Warra amata meeqa si dura biiroo keessa jiru biiroo tana keessa jira. Hulaa biiroo beekan. Gabrummaan teenya waan sadi siimee bara sadeen waa daba. Barnoota daba wal dhaba. Anaafi si wal dhabsiisuuf ati shanyitee tabiraa siimama wal dhabnaa jechuudha. Gabrummaarraa takka kana wallaalee Oromoo. Gabrummaan dura naafi si adda baasu ilmaan kiyyaa fi an adda baasu takka jetteemi deebi'anii barnoota nu dhorkanii namni baratii waan jabanatuun hin qabu. Har'a barattoota hayyoota qabna. Deebi'anii waan takka nu dhorkan miskiinaa maal godha? Waan sadeen kana qofa kan nurra dalagan malee ODP ka jibbu hin jiru. ODP yogguu bira dheeyne namni keenyatti dhaqee gadi siqanii dubbisu itti dhiyaachuu dubbisu namni isaan waa godhu deemu hin jiru nuti gaachana isaaniiti. Warri qabsoota keessa badee gaachana isaaniiti nuti akka kiyyatti. Akka nama biraatti illee maaliif yoo jette gaacha isaaniirraa kaqee asii eessa wal ijaaramnee wal quba qabaannee ani har'a wanni na gaafattanii gaachana isaaniitiin malee namni quba na qabu hin jiru dhokachaatiin ture buquqa keessaan ciisaa ture waan hin keessa dabre aga tokko ni beeytaati. Waan akkasii keessaan ture gaafachuun tunu hurkaa isaaniitii fi isaan ol bahuudhaan. Qabsaa'onni keenya ka duraa galata qaban qeeroon teenya dachaa lama galata qabdi. Nuti immoo wanni nuti haasoynu amma wanni nuti irraa jennu waan isaan harkaa qaban waliin qabna nuti. Isaan ol kaan hojii kana isaan doo hojii duuna tana beeyneeti. ODP hojii duunaan kaanatti isaan ummata hammachuu qaban gabboonni ummata keenya ka keessaafuu qabsoorra riqixxee keessaa baate kanaan waa balleessaa kana qabatanii
rakkataa cufa waa godhuu hin dandeenye miliyoona 60 godhuu hin dandeenye. Bu'uurri isaanii itti dhiyaachuudha uummata keenya. Keessa gabbu'anii deemuu malee namni karoora isaanii faalleessullee hin jiru isaan keessa jira faallaan. Kanuma jijjiirama kana faalleessu keessa hidhatee jira. Isaan keessa jira isaan firraa baasanii. Uummanni keenya dhibbattiin siimaan keessaa alatti gurri tokkichaan isaanii ODP qabdi Oromoon baadiyyaasitti. Gaara mul'ataa keessa dhaqeetiin boo'ee dhufe guutuun deeggaraa isaaniiti hin jiru kabiraa. Nuti arraan tana namni fedhe dhaabni fedhe olii gacciyaa malee ODP gargaaramu. Maaliif dhiiga keenya kalafatti hafamee hafee jenne obboleeyyan keenya ka jaalannu qabsaa'ota dilla jaalannu namoota du'uu hin qabne ka faca'ee ka dhume ka jiraa biraa yaanne ka biyyee facaafne yaanne dansan cufa isaanii nu irraanfachiiseemi. Isaan kan akkam goonee tuquu dandeenya. Isaanii bara obboleessa keenyaan nu wal loluu ture isaanii nu galee alagaa jala. Isaan bu'uura keenyaa. Isaan ammoo if keessa deebi'anii if laalanii uummata keessa gabbuu qaban. Haga dandeenyatti uummata keessa gabbu'anii uummata keenyaan wal qabatanii yoo nuti kan wal qabanne wanni cabsaan jiru bar diddila wal qabate ka cabsan jiru. Kana malee haasofni biraa kan olollii fi diina tokko beeta. Ololaan nuti adda nu baasuu fi walitti nu buusuu fi waliin nu lolchiisuu fedhan isaan. Kana keessa hin jiru nuti. Meeqa amma haala jireenya ati keessa jirtu wajjin wal qabate waan hedduu kaafneet jira. Ta'ee ammoo gara fuula duraatti Oromoon ati ammaan tana jijjiirama kanaas agartee rakkoo hedduu keessa dabartee har'aan tanaas geesse alhamdulillah. Mee haala amma jireenya keessa jirtu kana ni mul'ata ni beekama. Si qofaa miti gaa namoonni qabsoorratti hedduun akkanatti miidhaan hedduun irra ga'ee karaa garaagaraatiin rakkoo hedduu keessa ture jireenyi isaanii ammaan tana maal akka fakkaatu ni beekna. Ammoo yeroo hafuura fudhate kanatti uummanni Oromoodha. Maal isaan kan deeggaruu qaba. Ati akka dhuunfaa keetiitti ammaan tana deeggarsa barbaaddu maal ka uummanni keessi dhaga'uu qaban. Ka uummanni kiyyanaa dhaga'uu qabu amma akka dhuunfaa kiyyaatti deeggarsa hedduullee ta'uu baatu jireenyumaan inti jiru kanaan ilaalanii. Ragaan qabu huccuu aadaataniin fidu tanallee bakka ammasiif itti goona jedhanii mana kan humnaaniin itti galee ijoolleen humnatti dhabdee keessa ijoolleen duwwaa afuriitu humnatti dhabdee hedduu oowwanii agartaa taa'uu hin danda'amu ol ka'uu fedha mana durii beekte ol ka'anii sagaraallee hin qabnu haga dandeenyitti namni keenyaan kana na cinaa dhaabbatee waan kana yoo naa godhe gabbee dalaguun hin danda'a ce'uullee akka duratti baadhu akka dhuunfaatti rakkoon tiyya rakkoo mataa keetiitiif miti qabaaneef nuti. Rakkoo mataa keenyaa osoo hin ta'in rakkoo uummata keenyaatiif baane haala jiruuf anuma haalaalanii qubanaa qabaatanii dhufee namni kan na gaafachuun kun anaaf marraa duraati. Eessaa dhufte intala takkaa dhufee marree jedhanii mana ce'aniituma ka dhufe rifateetuma deemuu malee ka dhufee gabbu'ee na gaafate arra kun ETV marraa duraatii fi isinillee galatoomaadha. Wanni andama ammallee tokkummaa keenya dadhabaa keenya karaarraa kaasaa. Namoota qabsoon facaafte kana akka malee isin godhaa kanallee akaasan karaarraa. Ani immoo kafedhinnaa ifiitiin dhufee bu'uura takka na qabsiisee isin galatoomfadha. Ammaan kana bu'uura kiyya faca'ee jira beete. Sanuma malee wanni biraan jirtu. Kanaafuu inshallah yeroo biyya uummanni keetis dhagaanii akka lubbuudhaan jirtus khasin beene samma gara miidiyaatiin si harkaa subata nutilleen asumaanuu akka dhufanii iddoo ati jirtutti jireenya kee maal akka keessa jirtu akka si hubatan asumaan dhaabnaa fi bara haaraa waggaa bara 2012 kanaallee arga itti simingee kanumaa wajji wal qabatee uummata Oromootiifis hawaasa Itoophiyaa hundaanuu mee dhaamsa ayyaana bara haaraa kanaa yoo qabaate. Dhaamsini nan qabu uummata keenya hundaanuu uummata Itoophiyaa guutuudhaan jijjiiramni dhufe kun waa nam tokkoo fi miti isin cufaa fi wal qabaddaa amanni kana gayaa ka jaalalaa ka badhaadhinaa kanama keenya badallee itti ol qabne itti bishaan obaafnu haa ta'u qeyroo fi qarreen teenya hurkaan isaaniitii fi warri du'ees rabbi jannataa kennuu fi warra qabsoo nu bu'eereessanii nu bira kutansaniis isaanitti haa tolu. Ammallee Itoophiyaan tokkoomte qofa diinni kan hin facaafne isinilleen yoo wal qabanne waan taanu amata bareedaa amata bilisummaa amata jaalalaa amata badhaadhinaa
amata namni miskiinummaa keessaa bahee waliin wal qabatee deemu rabbi nu haa godhuun jaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii mana haadha Oromoo Aadde Kimiyaatti argamne isaanii waliin taasisaa turre asirratti raawwanneeti jira. Akkasumatti egaa ayyaana waggaa bara haaraa kana wajjinis wal qabate haati Oromoo Aadde Kimiyaan teenyas dargaggoonni shamarranii fi akkasumatti illee haala jireenya ammaan tana keessatti jiraatan wajjin wal qabsanii ummanni Oromoo dargaggoon qeeroon Oromoodhaa dhufanii akka nalaalan jettee dhaamsa isin dabarsitee jirti. Kanumaan nuti dhaamsa keenya dabarsineeti jirra dhuftanii haadha teenya haadha Oromoodhaa akka laaltan asumaan nuti afeerraa isinii goona. Turtii isaanii waliin taasifne mana isaaniitti argamne asumaan raawwanneeti jira. Torbaan ammoo sagantaa wal fakkaataa biroo qabannee amma walitti deemnutti nagaan turaan isinii jenna.